Har'a rifeensa adda gubbaarraatiin dhumee maaltu deebisaa maaltu furmaata kan jedhu ofii kootii baay'ee kan inni itti fayyadamaa ture. Qibaatiin mana keessaatii hojjedhee itti fayyadamu keessaa dagadhee raanfadhee kan hambisuu hin dandeenye baay'ee kan na fayyadeef rifeensa koo irratti jijjiirama guddaa kan inni ittiin arge tokko isinii qabadhee dhufeeti jira. Isinis gaaffiin keessan kanuma dheerina barbaannu waan biraan barbaannu rifeensa adda gubbaarraan dhume qofa maaltu deebisuu danda'a kan jedhu baay'ee rifeensa adda gubbaarraa kan fixu sababoota garaagaraa akkasumallee shaashii baay'isuutiin ta'uutii danda'a. Isa kana maaltu furmaata? Bishaanii wanti hidhamu waanuma tokko faayidaa kan qabne ofirratti guutummaa guutuutti argeera. Namiidhe malee na fayyanne rifeensa koo na jalaatti caccabsee ture jechuudha. Kanaan dura akka kanaa miti yeroo booda kana sirreeffadhe. Innis immoo bishaan qullubbii adii, bishaan roosmerii, bishaan jinjibila, bishaan waan jedhame tokko otoo rifeensa keessanitti butuu baattanii yeroo gabaabaa keessatti qibaatiidhaan osoo itti fayyadamtanii baay'ee tokko jijjiirama argattu jedheetiin asumarraan dhaamsa isiniif dhaamaa jechuudha. Ofirratti waan an argeef bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun miseensa keenyatti dabalamaa akkasuma please viidiyoo kana like share gochuun haga xumuraatti na waliin tura. Har'a wanti itti fayyadamu qullubbii adii nan quncisee isa booda nan danfisee jechuudha. Abidda jalatti qabbaneessee otoo ittiin baay'isiin otoo jalaan balleessin miidiyeem irratti nan ho'isee erga ho'isee booda immoo nan qabbaneessee jechuudha lafa kaa'ee erga zayitiin sun ho'e isa booda irra keessatti zayitii isaarraa calalee haala kanaan rifeensa kootti dibee sirriitti moisturize godhee gamaanis gamasiinis bakka sadiitti qoodee bakka jaatti qoodee amma jalatti kanaaf yookaan distii kana keessa kan jiru qullubbii adiidha. Kun akkuma argitanii qullubbii adiin baay'ee wantoota baay'eedhaaf faayidaa guddaa akka qabu ogeessonni fayyaallee ni gorsu. Ana immoo rifeensa fuulduraan biqilchuu akkasumallee beebii heerii bareechuun miidhagsuuf gahee guddaa kan qabu qibaatiiwwan mana keessatti qopheessee itti fayyadamu keessaa dagadhee raanfadhee kan hambisuu hin dandeenye tokko qullubbii adiidha. Garuu zayitiidhaan yookaan qibaatiitiin yoo fayyadamtan qofadha faayidaa kana yookaan jijjiirama kana kan argachuuti dandeessan. Bishaan wanti jedhame tasuma rifeensa keessan bira hin qaqqabsiisina yoo kallattiitiin rifeensa keessan miicuu ta'e malee kan kanaan ala bishaan roosmerii, bishaan jinjibila, bishaan wanti jedhamu an ofirratti hin argeessuun zeeroo yookaan immoo kaantu akkasumallee yeroo namarratti fixuudha. Kanaafuu warri rifeensi keessan fuuldurri isaa akka kanaatti sin jalaa caccabe haala kanaatiin zayitiif qullubbii adii walitti ho'isuudhaan akkasitti itti sukkuumu daqiiqaa 2 akkasuma immoo yeroo mateessanillee qullubbii adii fuutanii quncistanii mukaan xiqqoo ishee wawwaraantanii sababni isaa keessa isaa bishaantu jira waan ta'eef kan faayidaa qabu immoo bishaan isaa kan qullubbii adii sana keessa yeroodha adda keessan bakka rifeensi keessan miidhametti sukkuumtu jechuudha. Daqiiqaa muraasa booda ofirraatii miicuutii dandeessu. Maaliifii fooliin qullubbii adii baay'ee badaadha waan ta'eef ani immoo faayidaa isaa waan barbaaduuf kun egaa akkuma argitan kanaa qibaatii sarga dibadhee isarraa hafe immoo qullubbii adii rifeensa fuulduraan jiru kanatti sukkuumee haala kanaan moisturaayizii godhee xumureetii jira. Akka kanaatti erga xumuree dhumarratti fistaaliitti hidhee daqiiqaa muraasa ofirratti tursee booda ofirraatiin miicaachuudha. Kun qibaatii qullubbii adiiti. Qibaatiin ani itti dabalee zayituunidha. Yoo zayituun qabaanne ta'e vaaziliiniitiin ho'isuu dandeessu, qibaatiitiin ho'isuu. Qibaatii gosa kamuu dirqama zayituunii miti yookaan immoo kan ani qabu simbira jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef isatti fayyadamtu kana ani hin qabu wanta jedhu dhiisa. Inni rakkina tokko hin qabu yookaan immoo murteessaa miti bicha qibaatii yookaan immoo zayitii haa ta'u malee jechuudha. Isa booda haala kanaatiin erganii xumuree fuulduratti illee haala argitan kanaanii moisturaayizii godhee xumuree akkasitti feestaaleetti hidhee daqiiqaa 30-40 ofirra tursaa jechuudha. Kana mana keessatti kanan hojjedhu yeroo hundumaa waan ani itti fayyadamu hunda mana keessatti hojjedha. Kunoo kana fakkaata keessisa qullubbii adiidha. Affeelee yeroo affeeltanii itti baay'isuutiin qabdanii xiqquma akka inni ho'uudha malee hin affeelamaa miti jechuudha. Amma kana daqiiqaa 30 tursee booda ofirraatii hiike maal gochuuf miicuuf deema ammallee aga xumuraatti obsaatii waliin tura. Oomaa tokko naaf hin goonee warra jettan akkaataatti fayyadama keessaniiti. Ani namni namarra of amana mitiire ofii mataasaa amana waan ta'eef ani ofirratti argeera. Ammallee taanaan ni jijjiira ni dheeressaa rifeensa ni bareecha adda gubbaarra ni dheeressaa beebii heerii baay'ee tokko bareechaa jechuudha. Ani ofirratti argimee isiniif fayyaduu didee ani akkamitti na fayyaduu dideen jedha ani ofirratti cheeke. Kun egaa akkuma argitanii amma hiikaatee jira miicuu fi baay'ee lallaafaa baay'ee namatti tola. Foolii isaa rabbisinitti hin ergiini. Isa immoo galaman jaallatan danda'udha. Daqiiqaa muraasa booda ofirraatii miicuutii dandeessu. Rifeensa jechuun baay'ee tokko gaa obsa barbaada. Kun isa barbaada.
guyyaatti rifeensa keessan miicca wanta rifeensa keessan barsiistan irraa hambisuutii hin qabdanii yeroo itti kennitanii biyaans guyyaa yeroo dhabdan illee halkan irriba keessan irraa kuttaniitu ana caalaa namni biizii ta'a. Ana caalaa namni haala kana keessa jira jedhee hin yaadu. Garuu immoo ani kanaan hojjedhu naa mijatee osoo hin taane tokkoffaa chaalenjii jireenya koo keessatti na mudataniif jedhee of hin dhabuu rifeensa koos hin dhabuu kan jedhu jalqabuma waadaa ofii galeen jira jechuudha. Kana jechuun guyyaa hojiiwwan miqara dhaabbachaa olii galgala yeroon gara kiraasii kootti galu rafuun barbaada baay'een dadhabaa waan miiqatu jira. Wanti hundumtuu bishaan jigee namni ol qabuun jiru qimamoonni madaamini beektu ammasin bira geessanitti keessattuu kan koo adda hidhee yaadan. Kana yeroon godhu irriba koo irraa kuteetu hin dadhabu waan miiqeedhu maaliif rifeensa koo tasuma akka inni waa tokko na jalaa ta'u hin barbaadu. Too danda'amee kaayyoon koo kan kanaan olitti ba'udha waan ta'eef fuulduratti illee akkasumaan itti fufa. Kanaaf jechuudha isinillee dadhabuu hin qabdan jalqaba irratti rifeensa keessanii jechuudha. Kun egaa haaluma argitan kanaatiin amma kanammoo bakka kanatti miicaatee jira. Yaa viidiyoon baay'ee dheerataa keessa akka gochaa jira. Anattillee kan dheeranne isinittillee kan dheeranne viidiyoo yoo namatti dheerate nama dabbara waan ta'eef haala kanaatiin erga fayyadamtanii daqiiqaa xiqqaa irra turtanii booda ofirraatii miicuu dandeessu. Rifeensa kan kunuunfatan haala kanaan shaamboon itti fayyadamu kana ani shaamboon kamuu na tamacha'a yoon itti fayyadame garuu shaamboo irra caalaa gosuma tokkodha kan ani fayyadamu jechuudha. Yeroo rifeensa koo miicuu yeroo baay'ee deddeebiin kanan dubbadhu yeroo tokko qofaadha shaamboo kanan itti dibuutti hin baay'isu. Maaliif akkana jalaa hin goggonneef jechuudha. Shaamboo yeroo baay'ates immoo rifeensa keenya inni jalaa goggogsa waan ta'eef maamiltoonni koo warri maatii koo taatan wantoota itti fayyadamu warri itti fayyadamtan nu fayyadee jira warri jettaane ayillee baay'inatti tola. Akkasuma yaada keessan akkaataatti fayyadamtan isinillee koomentii irratti walii qooduu dandeessu. Warri haaraa taatan immoo akka jedhamtanitti yoo fayyadamtan yeroo muraasa keessatti jijjiirama argachuuti dandeessu. Har'atti fayyadamtanii boraddaan kutuun qabdan yeroo hundumaati jechuudha. Yeroo hundumaati ani torban keessatti tiriitimentii kana dirqama gochuun qaba. Yeroo tokko torbanitti yeroo tokko miicaa torbanitti yeroo 2-3 miicuu qaba akka gaadhaamee ta'ee kushiinaa keessa ganamas galgala si nyaatuma hojjechaa oolee yeroon bulee taa'ee dirqama rifeensa koo miicuun maaliif natti hin tolu waan ta'eef fooliin nyaata kushiinaa keessa yeroo otuma shaashii shaffanataniyyuu baay'ee namatti hin tolu kushiinaa keessaa jechuudha. Yeroo akkas waan akkasii na mudatutti torbanitti yeroo 2 miicuu 3 miicullee nan qaba. Kan kanarraa garuu piroogiraamiin ani rifeensa koo miicuuf qabu torbanitti yeroo tokko wantoota na fayyadanis immoo yookaan immoo tiriitimentii qibaatii akkasii mana keessatti qopheessitti fayyadamus immoo torbanitti yeroo tokko gaafa rifeensa koo miicuu kana qofan itti fayyadamaa jechuudha. Otoo miiciin dura itti dibee daqiiqaa 30-40 ofirra tursee booda ofirraa miicee haala kanaatiin itti fufee jira jechuudha. Fuuldurattis immoo akkasuma isinis kanatti akkan jedhetti haalan jedhee qibaatiin ani isinitti maalan jedhe yoo kan itti fayyadamtanidha ta'e baay'ee tokko akkasinitti jijjiirama argattan akkasiin jaallattanii filannoo keessan godhattan ani shakkiin qaba. Warri immoo madaamiin koo badduudha waan akkana manatti hin fidduu kana fayyadamuun naaf hin mijatu minaamanii jettanii uumaa gochuu hin danda'u. Baay'ee hin gadda. Guyyaa tokko hin dhufa wanti hundumtuu hin darbu wanti hin darbine hin jiru waan naan fayyaa ta'uudha. Fayyaa keessan ta'a. Bakka geessanitti guyyaa tokko bira qaqqabuun keessan hin oolu. Yoo danda'ame immoo saantimuma keessaniitiin madaamiin keessan akkasii bittoo kan fi keessan akka bitattan gochuutii dandeessu. Qibaatiin akka kanaa qullubbii adiirraa bitamee qibaatiin gosa garaagaraatu jira kan isin fayyadu. Bitachuuti dandeessu isiniin ja'a. Warri immoo kana hojjetachuudhaa fi ani biisiin ta'a hojiin natti baay'ata minaamanii jettan isiniin dhaga'u maaliif anis yeroo tirfii qabaadhee yookaan yeroo firii qabaadhee toon taane halkan irriba koo irraa kutee waan kana hojjetadhee tumuree gara irriba kootti deemaa jechuudha. Innaa kanaafuu warri yeroo hin qabnu jettanii yeroo keessan ajjeestii godhachuu dandeessu. Nama kamiifuu sa'aatii 24tu kenname waan ta'eef biyaansee baay'ate daqiiqaa 40 daqiiqaa 30 hin dhabdan ishee kanatti amma viidiyoo namaa jala deemtanii taaf godhii koppii godhii maalii godhii jala deemtan yeroo keessanitti fayyadamu mana keessanitti deebitanii waan godhachuu sirreeffachuu qabdan sirreeffachuutii qabdu jechuudha. Yeroo tokko immoo na xaxabachiisa akkas waan godha.
እና akkasiin jedhaa kabajamoo daawwattoota faamilii kee beekuuf shaalimee viidiyoo kana sheer godhame warrumti laayikiin goone kun maal rakkoon keessanii ni naaftumoo maa inni waan samaan rakkoo qabu viidiyoo laayik gootan kan biraatti sheerii ta'aa jechuudha bira qaqqaba viidiyoo yeroo vaayiraalii isaa bahu namoota biraallee ni qaqqaba.